hunda keenyarrayyuu gahee barbaadamutu jira. Gahee wal dhageeffachuu, gahee nu jajjabeessuu isiniin alatti nullee namaa miti. Dhugaa isiniin jedha. Otuu dargaggoonni hin jirreetii har'a bakka kana hin jiran. Qabsoo teessanii bakka kana dhaabannee jira. Aarsaa tokkoon dargaggoonni Oromoo kaffalanii har'a fuuldura keessan dhaabannee jiran. Hanga isin afoo aarsaa sun kaffalamee bakka kanatti dhaabannetti immoo dursa yoo lubbuu kennuun illee dhufte dursa nuti lubbuu isiniif kenna malee dargaggeessa keenya irratti wanti tokko akka gaamamu hin barbaadu. Daa'imni tokko waan akka ta'u hin barbaadu. Yoo dhuftellee jalqaba nurraa haa dhuftu. Kana waan ta'eef akka nama qabdan beekuu qabdan dargaggoonni illee. Akka namni wayii isinii jiru, namni isiniif quuqamu, namni isiniif yaadu, isiniif miidhamu, walumaa galatti immoo qabsoo uummata Oromootiif namni of kennee injifannoof hojjetaa jiru akka qabdan konfidensiidhaan beekuutu isinirra jiraata. Aarsaan barbaadamu hundumtuu kaffala malee qabsoon uummata Oromoo illee duubatti hin deebitu. Hundi keenyaayyuu waadaa waliif galuu qaba. Gara fuulduraatitti deemna yoo jennu ammallee qormaata baay'eetu nu eeggata. Nu jeeksisiisuuf, nu iyyisiisuuf, daandiitti nu baasuuf, lubbuun dargaggeessa keenya har'allee akka baatu gochuuf, duuba taa'ee kan nu dhiibu, sababa kan nutti uumu baay'eetu jira. Diina baay'ee qabna har'allee. Ciisee kan nu rafaa jiru hin jiru. Nulla uummata keenyaaf qabsaa'aa jirra. Akka nuti uummata keenyaaf hin qabsoofne kan duubatti nu harkisaa jirullee baay'eetu jira. Kan ofirratti dammaquu danda'utu nutti jiraata. Akka dargaggeessi iyyu karaatti bahu naannoon kun walumaa galatti naannoo nageenyaaf tasgabbiin keessa hin jiraanne akka ta'u jeequmsi akka babal'atu uummanni Oromoo gaafiin inni waggaa dheeraaf aarsaa lubbuutti kaffalaa ture akka karatti hafuuf waa baay'eetu hojjetamaa jira. Anaaf arjaan goonni beekaan isin. Hayyummaa keessan kana gootummaa keessan kana immoo ifatti baanee bakka jirrutti seenaa keessatti maqaa gosa teessaniitiin maqaa gosa waldaan kun keessaa baheetiin seenaa keessatti akka galmooftan maqaa tarree warra raajii hojjetee keessatti akka galmooftan hanga dadhabetti hanga lubbuun keenya jirutti hojjan jijjiiramni naannoo kana keessatti illee akka dhufu naannoon kun akka jijjiiramu hanga danda'ametti gargaarsa garaagaraallee kadhannee humna kennaan illee yoo ta'e naannoon kunis jijjiiramuu qaba yoo Rabbi jedhe. Waadaa jala murattallee isinii jara mureellee kanallee isinii godha yoo jechuu baay'ee yoo xiqqaate yaadannoodhaaf akka isinii ta'u maqaa waldaa kanaatiin waan tokko yoo carqiillee nama jala afneellee kadhan siidaa dhaabbate tokkollee yoo ta'e naannawa kanatti isinii dhaabu. Kana maaliif jedhaa seenaa isin hojjetantu murtii addaa. Hundaa olitti kabaja guddaa isinii qabaa. Akka dhalataa naannawa kanaatitti illee akka nama uummata kanaaf hojjetaa jirutti illee kabajaa fi jaalala guddaa isinii qabaa. Waan baay'ee olii hojjannaa gara fuulduraatitti illee jijjiirama baay'ee arginaa. Baay'ee ulfaatu kabajamtuu